oduu teenyaa jalqabaatiin Ijipti hidha haaromsaarraa abdii kutachuun bishaan qabdu soogiddarraa qulqulleessitee fayyadamuudhaaf akka jirtu ibsite. Haaluma kanaan ministeerri muummee Ijipti Mustafaa Madbuulii yaada kennaniin Itoophiyaan dogoggoraan nu hubatteetti malee nuti hidha haaromsaa misoomaaf fayyadamuu hin mormine jedhan. Bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad hulaa galaanaa fudhachuun waan hin hafne ta'uu jala sararanii yoo dubbatan, Eertiraan immoo deebisaa cimaa kenniteen dubbiin Abiy waraana hamaa dhalaa jechuun ibsiteetti. Gama biraatiin ministeerri muummee Abiy yaaddoo Jawaar dhimma niwukilarii irratti ibsataniifillee deebisaa kennan. Dubbii Jawaar tibbana dubbatan deebisaa Abiy kalee isa laatanii fi waa'ee galaana diimaa bal'inaan qindeessineerra. Oduu itti aanuun naannoo Oromiyaatti hiriirri guddaan gaggeeffame. Hiriira kanaanis dhaadannoowwan cimaan abbaa irraa gara galaana diimaatti jedhu kan dhagame yoo ta'u, pirezidaantiin naannoo Oromiyaa hiriira irratti argama jedhamuun uummataaf ibsamaa ture mana taa'uun ergaa dabarseera. Hiriira har'aa mootummaan qindeesse bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin hidhattoonni Turkaanaa Dassaanechitti haleellaa raawwatanii namni du'uu fi qabeenyi saamamuun gabaafame. Gabaasa bal'aa isin biraan geenyaa akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan ulee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaarraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ijipti hidha haaromsaarraa abdii kutachuun bishaan qabdu soogiddarraa qulqulleessitee fayyadamuuf akka jirtu ibsite. Haaluma kanaan ministeerri muummee Ijipti Mustafaa Madbuulii yaada kennaniin Itoophiyaan dogoggoraan nu hubatte malee nuti hidha haaromsaa misoomaaf fayyadamuu hin mormine jedhan. Waggoota 14f dhimma laga Abbayyaa irratti wal dhabaa kan turan Ijiptii fi Itoophiyaan amma gargar bahuu irratti argamu. Itoophiyaan waggoota 14 oliif kan itti dadhabde hidha haaromsaa xumuruun tibbana eebbisiisuun ni yaadatama. Itoophiyaan hidhicha xumuruu booda Ijipti guutummaatti amma abdii kutachuu ifoomsuu irratti argamti. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa gaaffii gaazexeessitoota irraa dhiyaateef deebii kan kennan ministeerri muummee Ijipti Mustafaa Madbuulii biyyi isaanii Ijipti Projektoota misoomaa biyyoota bishaan Naayil keessatti hojjetaman kamiyyuu haga bu'uura mirga bishaanii biyyoota ya'a gadii kabajanitti hin mormitu jedhan. Dhugaan jiru kana ta'us gariin biyyoota seeneeffama sobaa Ijipti projektoota anniisaa yookaan misoomaa Afrikaa keessatti hojjetamu mormiti jedhanii maqaa nu balleessaniiru jechuun himannaa Itoophiyaa ofirraa ittisuuf yaalan Mustafaa Madbuuli. Akkuma beekamu Itoophiyaan hidha haaromsaa misoomaaf akka fayyadamtu deddeebi'iin ibsitus Ijipti ammoo nan miidhamaa jechuun Itoophiyaa mormaa turteetti. Sana booda Itoophiyaanis himannaa Ijipti irratti dhiyeessiteen Ijipti projektii misoomaa kana ni mormiti jechuun himatteetti. Mustafaa Madbuulii kaleessa gaazexeessitootatti yoo dubbatan nuti waan misoomaaf hojjetame tasuma hin morminuu jedhan. Garuu hidha kana bulchuu fi hojjechuudhaaf waliigaltee seeraa dirqisiisaa ta'e gaafanneerraa jedhan. Itoophiyaan immoo waliigaltee kana diduun hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti tarkaanfii kophaa isii fudhachaa jirti. Kana ammoo nutis ni mormine jedhan. Mustafaa Madbuulii itti dabaluun akkas jedhan. Akka Itoophiyaan jettu osoo hin taane nuti humna ibsaa yookaan ammoo anniisa maddisiisuudhaaf bishaan hidhachuu tasuma hin morminuu jedhan. Garuu waliigaltee seeraa dirqisiisaa ta'e biyyoota ya'a gadii waliin jiraachuu qaba. Kana ammaas ni gaafannaa jedhan. Sababiin isaa immoo Ijiptii fi Suudaan akka hin miidhamneef kana gaafanne jedhan. Haasawaaleen Itoophiyaa irraa gara isaaniitti darbatamu Ijipti irratti dhiibbaa siyaasaa godhuudhaaf kan fayyadamaman ta'uu dubbatan Mustafaa Madbuuli. Madbuuliin gama biraatiin mootummaan Ijipti jijjiirama hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru wal qabate yookaan hidhi kun hidhamee xumuramuu isaatiin wal qabate dandeettii qabeenya bishaanii keessoo Ijipti cimsuudhaaf hojjechaa turreerraa jedhan. Haga ammaattis dhimma laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa waliigalteerra gahuu yoo dadhabneyyuu karoora guddaa hojiirra oolchuudhaan bu'aa bishaan guutuutii fi bishaan as jiru yookaan Ijipti keessa jiru soogidda irraa qulqulleessuun hojiirra oolchuu dandeenyeerraa jedhan. Kunis hirkattummaa Naayil irraa bilisa nu taasisuu ni danda'a jedhan.
Mustafaa Madbuuli. Walumaa galatti Ijipti hidha haaromsaarraa abdiin qabdu zeeroo ta'uu isii amanteetti. Qondaaltonni Ijipti haala kanaan yoo abdii kutachuu ifatti ibsan kun kan jalqabaati. Amma dura ammoo bishaan kanaan wal qabatee tarkaanfii ni fudhanna akkana ni goona jechuun Itoophiyaa doorsisaa turan. Afgaaffii kaleessa Mustafaa Madbuulii taasisan irratti garuu dhaadannaawwan sun hafuu isaaniiti. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad hulaa galaanaa fudhachuun waan hin hafne ta'uu jala sararanii yoo dubbatan Eertiraan deebisaa cimaa kenniteen immoo dubbiin Abiyyi waraana hamaa dhalaa jechuun ibsiteetti. Gama biraatiin Ministeerri muummee Abiyyi yaaddoo Jawaar dhimma niwukilaarii irratti ibsataniifillee deebisaa kennan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad haasawa kana kan taasisan kaleessa kitaaba isaanii afuraffaa wayita eebbisiisanitti ture. Kitaabota ida'amuu irratti kan cichan bulchaan Itoophiyaa kaleessallee kitaaba mootummaa ida'amuu gabaarra oolchaniiru. Kitaabni isaa mootummaa ida'amuu jedhamu kun kitaabotuma duraanii irratti hirkatee akka barreeffame Abiyyi ibsaniiru. Sirna eebbaa kaleessaa irratti argamuun haasawa kan taasisan Ministeerri muummee Itoophiyaa Itoophiyaan hunda keenyaaf gahaadha jedhan. Dandeettii fi walitti ida'amuun yoo jiraate qormaanni Itoophiyaanonni irra aanuu hin dandeenye hin jiru kan jedhan Abiyyi. Kanaanis biyya fakkeenya taatu ijaaruu akka danda'amu dubbatan. Sagantaa eebba kitaaba sanaa irratti waan waggaa 7 dabre milkeesse yoo ibsan Abiyyi inni jalqabaa biqiltuu biliyoona 48 dhaabuu himan. Dabrees hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa piroojeektii qormaata irra aanuun dhugoome ta'uu himan. Akkasumas immoo qaama ijaarsa magaalaa qabeenyaaf maallaqa ofiitiin bareechuu misoomni kooriidariis fakkeenya biraatii jedhan. Haasawa isaanii kaleessaatiin Abiyyi kufaatii seenaa keessatti argine irraa baranne mul'ata barbaannu bira ga'uu qabna jechuun ergaa dabarsaniiru. Haasawa isaanii kaleessaa irratti wanti jabaan Abiyyi dubbatan tokko waa'ee galaana diimaati yookaan hulaa galaanaati. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad haasawa isaaniitiin biyya guddoo akka Itoophiyaa tana ammallee lafa qofa irratti yookaan buufata galaanaa malee haftee dhalootaa gara dhalootaatti akka dabartu yaaduun dogoggoraa fi waan hin malleedhaa jedhan. Yookaan akka cubbuu guddaatti ilaaluu qabnaa jedhan. Itti dabaluudhaanis buufata galaanaa argachuudhaaf waraanni ni barbaachisa jennee hin amannu kan jedhan Abiyyi. Kanaaf ammoo waggoottan 5 dabre obsaan kadhachaaf eegaa turreerraa jedhan. ይህን ለማሳካት ውጊያ ግጭት ያስፈልጋል ብለን አናምንም። ለዚህም ነው ለ5 ዓመታት ስንለማመጥ የነበረው። Ammallee karaa naga'aatiin seera idil addunyaa eegeen biyya tana hulaa galaanaa argachuu qabdi jennee waan amannuuf qaamonni dhimma kanarratti Itoophiyaa waliin karaa seeraatiin dubbachuudhaaf fedhii qaban jiraannaan harki keenya mariidhaaf banaadha jechuun hubachiisan. Immoo jedhan Ministeerri muummee Itoophiyaan buufata galaanaa malee akkanumaan itti fufti jedhanii Itoophiyaanonni yaadan yoo jiraatan warra dhaabbiitti du'aniidhas jedhan. Itoophiyaan nagaaf dursa ni laatti. Hiyyummaa irrattis qabsoo jabaanii gootii hulaa galaanaatis ni argatti. Kun immoo waan hin hafne waan ta'eef warri ollaa keenyaa ammumaa mariidhaaf qophaa'uu qabu jechuun hubachiisaniiru. Dhimma kanarratti Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad kaleessa dubbachuu isaaniitiin dura mootummaan Eertiraa dubbiin Abiyyi abjuu du'atti geessuudha jechuun ibsa baase. Wayita Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Itoophiyaan galaana diimaatti baatu malee akkanaan itti fufuu hin dandeessu jedhanitti mootummaan Eertiraa oduu durii tan Giriikii takka yaadachiisuun Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad buufata doonii Eertiraa Asab ilaalchise wanti inni dubbatu abjuu hiika hin qabne kan waraanatti geessuudha jette. Shaabiyaan buufata doonii kana humnaan yookiin ammoo mariidhaan argachuu irratti xiyyeeffachuun isaa ilaalcha balaa qabu waliin jireenya nagaa gara haala hamaatti jijjiiruudhaaf yaalii godhamu ta'uu Eertiraan gaazexaa biyyattii Shabaa'it gubbaatti barreessiteetti. Abiyyi buufata dooniitiif hamoomachuun isaa hawwii diinagdee qofaa miti kan jettu Shaabiyaan gocha of tuulummaa tasgabbii naannoo balaa jala buusuu fi shallaggii dogoggoraatii jetteetti. Gaazexaa biyyattii gubbaatti ibsa baafteen keessumaa Asab seenaa waliin wal qabsiisuudhaan ergaawwan gama PPT dabran dogoggoraa fi balaa hamaa qabaachuu Eertiraan kaleessa wayita Abiyyi dubbii
Galaana Diimaa dubbatanitti ibsa baafteen mirkaneessiteetti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad kaleessa wanti biraa isaan haasawa niwukilaar pilaantii yoo ta'u dhiyoo niwukilaar pilaantii jalqabuudhaaf akka jiran labsanii turuu yaadachiisuun namoonni garii dubbii xiyya sanaan wal qabatee waa'ee niwukilarii kana anniisa qofaaf fayyadamuudhaaf jedhanii kan yaadan hedduudha jedhan Abiyyi. Ta'us garuu kun akkasii miti jedhan bulchaan biyyattii. Teeknooloojiin niwukilarii hojiirra ooluun damee fayyaatis damee barnootaa irrattis akkasumas ammoo fayyadama bishaanii irratti illee guddina jabaa ni fidaa jechuun ibsan. Waan Raashiyaan waggaa 80 dura hojiirra oolchite har'a Itoophiyaan nan yaala yoo jette namoonni waan akkanaa jalaa waaqotan akka lubbuun hin jirreetti ilaallaa jedhan Abiyyi Ahmad haasawaa taasisaniin. በቅርቡ ኢትዮጵያ የኒውክሌር ፕላንት ስራ ጀምራለሁ ብላ ማወጇ ይታወቃል። ራሽያ የዛሬ 80 ዓመት ያሳካችውን የኒውክሌር ኢነርጂ ኢትዮጵያ ዛሬ መከወን ፈልጋለሁ ስትል የሚጠራጠር ኢትዮጵያዊ እውን አለ ብሎ መውሰድ ይቻላል? የሚንቀሳቀስ ሮቦት ካልሆነ በቀር Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad dubbii tana sababa malee hin dubbanne. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad erga ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad fulbana 9 anniisa niwukilarii kana jalqabuudhaaf akka jiran ibsanii yaada kennaniin fedhiin niwukilarii ijaaruu kun Itoophiyaa irraa osoo hin taane dhiibbaa Arabootaa irraa ta'uu ibse Jawaar. Akka Jawaar jedhutti ammatti Ijipti sodaa tokko qabdi jedhan. Kunis hidhi haaromsaa guddaan ijaarameera. Amma wanti Ijipti boochuu fi Itoophiyaan hidha biraa akka hin ijaarree fi jedhan. Kanaaf ammoo Ameerikaa fi UAE hunda jaarsummaaf ergachuun Abiyyi maallaqa siif kennina hidha biraa hin hidhini niwukilarii ijaari jechuun Abiyyi gara niwukilarii kanaatti akka seenu taasisanii jedha Jawaar. Asitti waan tokko hubachuun gaariidha kan jedhan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad ammatti waa'een bishaan keenya waliigaltee kamuu keessa galuu hin qabu jedhan. Jarri har'a Abiyyi sossobdee akka niwukilariitti seenu yoo goote amma booda bishaan fayyadamuun hafuu isaati jedhan. በራችን ላይ ግብጽ ግድቡ ገርድ እኮ አልቋል። ከህዳሴ እኮ ምንም ተቃውሞ የላትም። አሁን በጣም የምትጮኸው ሌላ ግድብ እንዳንሰራ በተለይ ደግሞ በኢሪጌሽን በመስኖ ላይ የሚጠቅመን ግድብ እንዳንሰራ ነው ሁሉም ርብርባቸው። ከዚህ ውስጥ አንዱ ሌላ ግድብ እንዳንሰራ ብር እንሰጣችኋለንና ኒውክሌር ገንቡ የኒውክሌር ሪአክተር ገንቡ የኒውክሌር ኢነርጂ ገንቡ ከተባለ ይሄ ለኢትዮጵያ ጠቃሚ አይደለም። ምክንያቱም የውሃ ሀብታችንን የመጠቀም መብታችንን የሚገድብ ምንም አይነት ስምምነት ውስጥ መግባት የለብንም። ኒውክሌር ፕላንቲን አማ ጀዳሜ ኩን ኢትዮጵያን ቢሻን ኢሲ ሂዳ ቶኮሌ አካ ሂን ሂዳነ ዶርኩዳፍ ከን ካየፈተ ተኡ ጀዋር ጭምሴ ዱበተም ከነ ኢሞ አካ ሂን ጎኔ አብይ ዱራኒ ዳበና ደንታ ብያሌሳ ኢጅፕቲ ፊ አረቦታፍ አካ ኢን ሂን ደበርሲኔ አሙማ ጀለቡኔ ዋን ተኡ ቀቡ ሆርዶፉ ቀምናን ዳምሰ ጀዋር መሐመድም ኢነርጂ መገንባት ፕላንት መገንባት የሚሄድ ከሆነ በጥንቃቄ መከታተልና በጥንቃቄ ዝርዝሩን ማወቅ አለብን። ይሄንን እኛም ከታተላለው ሁላችሁም ተከታተሉ። ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ የሀገር ኪሳራ ሊያስረን የሚችል ከናፍ ቱሬ ሚኒስትር muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waa'ee niwukilarii kanarratti hubannoo kennuuf kan yaalan. Oduu biraatiin naannoo Oromiyaatti hiriirri guddaan gaggeeffame. Hiriira kanaanis dhaadannoowwan cimoon abbaa irraa gara Galaana Diimaa jedhu kan dhagahame yoo ta'u pirezidaantiin naannoo Oromiyaa hiriira kanarratti argama jedhamuun ummataaf ibsamaa tures mana taa'uun ergaa dabarseera. Haaluma kanaan akkuma guyyaa kaleessaa gabaafne hiriirri guddaan eeggame naannoo Oromiyaa guutuutti jechuun ni danda'ama gaggeeffameera. Hiriira kanaan ummanni deeggarsa hidha haaromsaatiif akka qabu himan. Hiriira kana mootummaan dilbata dabre irraa jalqabee ummatatti himaa akka ture kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Erga dilbata dabre eegalee qaamonni mootummaa guyyaa guyyaan hawaasa yaadachiisaa kan turan yoo ta'u har'a ammoo hiriirri kun gaggeeffameera. Namoota hiriira hin baane hunda akka hiriira ba'aniif milishaan doorsisaa akka ture viidiyooleen bahan ni agarsiisu. Akkuma deddeebiin gabaasaa turre ammoo hidha haaromsaa deeggaraa maqaa jedhuun hiriirri gaggeeffamaa jiru kun guutummaatti siyaasaaf kan mootummaan fayyadamaa jiru ta'uu mormitoonni ni ibsu. Hiriira kanaan wal qabatee ministeerri muummee itti aanaan Itoophiyaa obbo Tamasgan Xuruunaatii fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa ergaa dabarsaniiru. Dilbata darbe irraa jalqabee pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa hiriira kana irratti hirmaatee ergaa ni dabarsa jedhamee
eeggamaa ture hawaasattis kan himamaa ture isa ture. Kan nama ajaa'ibu garuu Pireezidaant Shimallis Abdiisaa mana taa'uun barreeffamaan ergaa dabarsaniiru. Ergaa mana taa'uun dabarsaniin obbo Shimallis Abdiisaa hiriirri guddichi guutummaa Oromiyaatti gaggeeffame kun diinaafis firaafis ergaa murtee isaa dabarseeraa jedhan. Hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa injifannoon goolabdanii ol ka'iinsa biyyaatiif boqonnaa haarawaa waan saayixaniif uummanni biyyattis galatoomaa jedhaniiru. Oduu teenyaa xumuraatiin hidhattoonni Turkaanaa Dassaanechitti haleellaa raawwatanii namni du'uu fi qabeenyi saamamuun gabaafame. Haaluma kanaan naannoo kibba Itoophiyaa godina Oomoo kibbaa aanaa Dassaanech naannoo Heerum jedhamtu keessatti haleellaa hidhattoonni Turkaanaa irraa dhufan taasisanii lubbuun nama tokko yoo dabru loowwan 2,000 ol akka fudhataman gabaafame. Jiraataan naannichaa nageenya isaaniitiif maqaa dhoksan tokko Addis Istaandaardiif yaada laataniin haleellaan kun kan raawwatame Sanbata fulbaana 13/2025 ta'uu himan. Horsiisee bultoonni loon tikfachuudhaaf naannawa Hiroom deemanii akka turan ibsuun haleellaa hidhattoonni Turkaanaa taasisanii lubbuun nama kanaa darbuu fi loowwan kun saamamanii fudhatamuu ibseera jiraatichi. Hidhattoonni kunneenis wiixata fulbaana 15/2025 haleellaa wal fakkaatu kan raawwatan yoo ta'u humnoota nageenyaa aanaatiin ari'amuu isaanii himeera. Jiraataan naannichaa biraa Addis Istaandaard waliin turtii taasise haleellichi raawwatamuu mirkaneessuun jiraattonni kun garee afuriin wal qoodanii gara naannichaa dhaquu hime. Haleellichaan abbaan maatii afurii Eeyimaa Kohanga jedhamu osoo loon eegaa jiru rasaasaan rukutamuun lubbuun darbuu dubbate. Dhukaasa yeroo sana taasifame jidduutti loowwan 3 rukutamuun du'uu ibsuun borumtii isaa dargaggoonni Turkaanaa 5 ta'an saamichaaf dhaquun dhukaasni itti banamnaan dheessuu isaanii ibse. Gocha kanaan horsiisee bultoonni loowwan isaanii hunda dhaban jiraachuu himuun ajjechaa yeroodhaa gara yerootti naannoo sanatti irra ga'aa jiru dhaabuudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamuu qabaa jedhan. Gabaasa kana kan hojjete Addis Istaandaard dhimma kana ilaalchisee bulchaa aanaa Dassaanech Taaddalaa Haatee dubbisuuf kan yaale yoo ta'u bulchaan kun ibsa gabaabaa laateen kun wal dhibdee ummataatii fi ummata jidduutti uumame osoo hin taane sochii namoota xixiqqoo dhuunfaa tokko tokko jidduutti taheedha jedhe. Haleellaan kun kan raawwatame bulchaa naannoo kibba Itoophiyaa Xilaa'uun Kabbadaa dhiyeenya kana bulchaa naannoo Keeniyaa Turkaanaa Atakaarii fi qondaaltota olaanoo biroo waliin dhimmoota naannoo irratti magaalaa Turmii keessatti mari'achuu isaanii erga gabaafame guyyaa tokko booda ture. Marii kana irratti itti gaafatamaa mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa obbo Xilaa'uun Kabbadaa akka jedhanitti naannolee waldaangeessan kana lamaan jidduutti hariiroon uummataa fi daldalaa gaariin waggootaaf akka ture ibsaniiru. Dabaluudhaanis mariin kun dantaa waloo uummattoota lamaanii kan akka maatii tokko ta'an irratti kan xiyyeeffatu ta'uu ibsuun walitti dhufeenyi uummata Dassaanechii fi Turkaanaa nagaaf qabeenya jiru sirnaan akka itti fayyadamaniif mijataa akka ta'uuf waliin kan hojjetan ta'uu ibsan. Marii waloo kana irratti hooggantoonni olaanoo mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa, miseensonni paarlaamaa Keeniyaa fi hooggantoonni olaanoo naannoo Atakaar akka argaman miidiyaaleen Keeniyaas gabaasaniiru.